jirtu Oromooti kan kaabaa kibbaa kan bahaa dhihaa kiristaana musliima waaqeffata osoo hin jenne hundi keessan shaalloo Oromoo show subscribe like comment gochuun bira dhaabbadhaa. Okay, akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii deebinee dhufnee jirra. Ammallee deebinee dhufnee jirra. Subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa. Har'a kan qabadhee isinii dhufeefi marii hawaasa Oromoo jechuudha. Jaarsolee Oromoo waliin Dr. Abiyyi taasisee muummichi ministeeraa taasisee kan isinii dhiyeesse waan ta'eef jechuudha. Mariin kuni irratti jaarsolee waan baay'ee kaasanii jiranii dhuguma dubbachuudhaaf jechuudha. Wantoota gurguddaa jechuudha. Wantoota gurguddaa keessumattuu waa'ee nagaallee kaasanii jiranii, waa'ee misoomallee kaasanii jiranii, gaaffii ajaa'iba ta'e kan gaafatanillee baay'ee isaanittu jira waan ta'eedhaaf kanaaf mee sirriitti dhageeffadhaa. Jalqabaaf mee keessa hundarraayyuu viidiyoo hundarraayyuu waan xiqqoo xiqqoo walitti qabee isin dhageessaa mee dhageeffadhaa. Dr. Abiy, biyyumti Itoophiyaa jedhamtu kun eenyutu kan saba tokko taasise? Ani tola, ati toltu. Ani nawwaadha, ati nawwaattu. Ani hojjedha, ati hojjettu. Ani Oromoo sirraati jedhee Oromoon maamman ofii galee aanaa sirra dhugee habeel qabbeelse, habeel hin qabne beelesse, hadeebuun qabne dheebokkiise. Amma bineensa lagaa hanqanneet haadhoon lamaan wal nyaanna. Inni kunis ani Oromoofan qabsaa jedha. Inni kunis ani Oromoofan qabsaa jedha. Oromoon kun lama miti tokkichuma. Godina Shawaa Bahaati aanaa Boosati. Aanaa rakkoodhaa saaxilamtee aanaa baay'ee rakkoo guddaa keessa jiru. Uummanni buqqa'aa jira. Maalirraa kan ka'e Minjaar Shankoora, Boosaffan Taallee kuni ganda saaxilamaa jira sinxaaleeyyiidhaan. Okay, isa kana akka seensatti itti fayyadamee jechuudha. Akka seensatti fudhee itti fayyadameedha. Mee subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa. Jalqaba irratti kan isinii dhiyeessu yaada jaarsoleen yookaan immoo manguddoonni jedhanidha. Saniin booda immoo deebii muummichi ministeeraa kennan kan isinii dhiyeessu waan ta'eefi mee jalqaba irratti yaada manguddootaa Godina Shawaa Bahaati aanaa Boosati. Aanaa rakkoodhaa saaxilamtee aanaa baay'ee rakkoo guddaa keessa jiru. Uummanni buqqa'aa jira. Maalirraa kan ka'e Minjaar Shankoora, Boosaffan Taallee kuni ganda saaxilamaa jira sinxaaleeyyiidhaan. Gandi tokko ganda Borcataa kan jedhamu inni nama fuula 200 qabaa buqqa'ee aanaa wajjin waallalaa jira. Horiin irraa oofamaa jira. Baay'ee gubii guddaa gubbaarra jira. Kana yeroo ilmi abbaa gadaa nu bulchu keessatti yeroo mootummaan Oromoo ta'ee nu bulchu keessatti achitti Oromoon cabaa jira, du'aa jira. Dubartiin horii ofiitii baatee horii ofii yennoo jettu horii irratti du'aa jirti. Daa'imman du'aa jiranii. Akka aanaa Boosatitti gandi muraasa kanii ganda 42 qaba magaalaa wajjin ganda buqqa'eetu caala. Baay'ee rakkoo cimaa keessa jirra. Minjaar Shankoora ganda Kitichaa ganda Amooraa jedhan kuni muluun gaara gubbaa taa'ee Oromootti gadi kuwaasee Oromoo fixaa jira. Nuti garuu akkasumatti taaneet kan isaanii aanaa Boosakkeecha Walancitii keessa warra jiru hin dubbanna, hin hammanna. Mee ofaa beekan jenna. Kana garuu akka mootummaa federaalatitti federaala waliin jira wanni kuni nu jabaadha. Mootummaan naannoo Oromiyaatis kan Manjaaris kan waligaa warradhaati marii kana nu deemsisaa loon dhumaa jira namni dhumaa jira. Isin hojii gaarii nu hojjechaa jirtan. Misoomni amma argine kun muluun hoggaa nagaa taane misoomni jira. Baay'ee rakkoo cimaa gubbaarra jira akka godina Shawaa Bahaatitti. Wanni nu beekuu qabdan Hadaamarraa ka'ee isin beektanii hamma Jibuutee galutti karaan kun masmara. Karaan kun cufame jechuun karaan kun bade jechuun wirtuu biyyattiiti karaan Jibuutee kun. Shufeera du'aa jira, shufeera qalamaa jira, shufeera butamaa jira. Maatii ofiitii kan barahaa meeqa deemee too dhufu
kana xiyyeeffatanii warratanii irratti akka nu hojjetamu. Karaan haarofti bahus hin jira. Karaa san irratti akka itti garuu dhaga'uun ooltanii mattara dhabanii warratanii kara olaanu naannoo boosatitti aanu mattaramee garri gadaanu mattarameen hojjamne innis misooma yoo yeroon ga'e immoo kan pirojektii sunurraa ka'uu danda'a. Waan kana ta'eefuu kana sordoffii nu godha. Nageenya irratti yaa bobbaanu nageenya nu jabaadha. Nageenya irratti baay'ee dhiphama guddaa qabna. Aanaan kun aanaan boosatti fantaallee waan keessa jiru isinis inuma beektu. Amma bineensa lagaa hanqanneet haadhoon lamaan wal nyaanna. Inni kunis ani Oromoofan qabsaa jedha. Inni kunis ani Oromoofan qabsaa jedha. Oromoon kun lama miti tokkichuma. Maaloo adaraa waaqa sin uume. Nagaa qawween otoo hin taane nagaa mariidhaan nuu fida. Oromoon otoo tokko ta'e, Oromoon otoo araarame, iddoo hundumaa inni arraba baasee nutti lallabu kun achumatti dhaamaashu. Ulaa qe'ee keenya, balbala qe'ee keenya keessa banneet rakkachaa jirra. Karaa dandeessaniin Dr. Abiy sammuun keessan piroojeektii akkasii yeroo gabaabaa kana keessatti hojjate Oromoo walitti fiduun dadhabu waaqa faana lafa faana araara nuu buusaa mootummaan gara bal'eessa. Araara nuu buusaati Oromoo dhiphate, Oromoo haadha isaa bahee awwaaluu dadhabe, Oromoo ilmoo isaa bahee awwaallachuu dadhabe, Oromoo ilmoo isaa barsiifachuu dadhabe, gabaa bahee galuu dadhabe, dhibamee hakkamamuu dadhabe nuu hiika. Warri iddoo nagaa jiru nagaanumatti fakkaata miti. Isa kaleessaa dhiifnee gara fuulduraatti tokko taanee haa deemnu jedha. Waaqa faana lafa faana tokkummaa Oromoo iticha. Tokkummaa Oromoo nuu fida. Humna Oromoo nuu iticha. Oromoo keessatti yoo nagaan argame baati Afrikaa nagaa taati. Ani tola, ati toltu. Ani nawwaadha, ati nawwaattu. Ani hojjedha, ati hojjettu. Ani Oromoo sirraati jedhee. Oromoon maamman fi galee aanaa sirra dhugee habeel qabeelse habeel hin qabne beelesse hadeebuun qabne dheebochiise haadha dhahee abbaa dhahee haadha jeese abbaa jeese ufi jeese warra kutee ala kutee oola namni keessa hin jiru oola nutti buuse bala nutti buuse waraanaan deemu kanatti kanallee kiyya tokko silaa beetta kooti waan kalaalii jedhan yoo ceeru. Nageenya irratti rakkoo guddaa qabna. Wanti hojjetame kun kan inni milkaa'u, kan inni fiixaan ba'u, ituu nagaan jiraate wanti hojjetame kun dirriba silaa hojjetamaa ture. Nagaa irratti hojjennu. Obbolaan keenya maalii qawwee walitti dhukaasaa? Yaa jaarsolii of kennuu barbaada. Ajoollee baddaa keessaa galchuu barbaada. Mootummaan kophaa isaa milkaa'uu hin danda'u. Jaarsolii bukkee gora, abbaan amantaa bukkee gora. Isatti aansu waa'ee nagayaati. Niyoo nagaa hin qabaatin mana keenya seennee bullee rafnee ba'uu hin dandeenye. Nagaa maaltu nu dhoggee jennee haa laallu. Dhukkubni keenya numaa ta'inaa jedhee shakke'an. Matama kennaa weetaa dhukkubni keenya jedhee shakke. Maaliif? Walii galuu dhabuuf. Akkamitti waan qaratare dagattee Oromoo maal yaadda Oromoo? Akkanatti sii taati. Ilma namaa dhiisii horiin horu. Zamana dur horii hora baali. Dhibba lama faa qaba. Yoo isaani sooressi fuuldura qajeelee qad jedhee deeme horiin kun garbutti hin goru. Mee wal fakkaadhaa qajeela. Dhugaa dalagaa namni dhugaa dalage hin du'u hin kufu hin salphatu. Dr. Abiy Ahmed Ali irratti ilaali nama dhugaa dalage. Naannoleen Itoophiyaa guddachuun dirqama. Waan afaaniin haasooynu miti guddina. Abbootii Ortodoksii mee takkana dhagaya maali rakkinni keeysan? የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ አባቶች እባካችሁ ሰከን ባለ አስተሳሰብ አስቡ፣ ሰከን ባለ ንግግር ተናገሩ፣ ሰከን ባለ ስራ ስሩ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ወንኒን ሲንከዶ አኒማሊ ኢሲን ዮሚዩ ilma keenya yoomiyyuu ilma Oromooti, yoomiyyuu ilma Jimma Abbaa Jifaarii, yoomiyyuu ilma Itoophiyaati, leenca Afrikaati. Kanagaa akka sammuu isin seenne waan hin beekuuf isin immoo fuuldura imala keessan nu qabdanii deemuudhaaf. Walumaa galatti yaanni
jaarsoleen dabarsan kana fakkaataa yaada bal'aadha jechuudha. Ani gaggabaabsee akka tolutti kan dhiyeessedha. Garuu isaan yaada bal'aa qabatanii yaadni kana caalaa keessatti yaadni gaafatamillee kana caala jiraachuu danda'ameefi miidiyaa irratti gaafa as baasan waa hunda as baasanii idiit godhanii as baasuu danda'an waan ta'eedhafi ani immoo akka naaf tolutti walitti qindeessee yaada kanan dhiyeeffadhee mee deebi'oo muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad immoo deebii akka inni kenne walumaan kan dhageeffannu ta'a jechuudha. Nagaan bu'uura. Bakka nagaan hin jirretti waa'ee misoomaa, waa'ee guddinaa, waa'ee tokkummaa dubbachuu rakkisaadha. Wal nyaachaa waa'ee tokkummaa dubbachuu hin dandeenyu. Garuu mootummaadhaa kan nagaa dhowwachaa jiru. Nuyi kan hin barbaanne. Mee jaarsoo as keessa jirtanii boriftaan warra bosona taa'ee warra bakkee garaagaraa taa'ee mootummaa ofii eenyummaa ofii arrabsaa jiru kana fidaati nuti dinnaan yeroos gaaffii kaasuu dandeessu. Wallagga deemeen ture dhiyeenya kana abbootiin keenya achi gaaffii kaasan adaraa nagaa fidaa jedhanii. Nagaa jalqabnee jennaan ijoolleen maqaa Oromootiin qabsa'an. Oromoo wajjin nagaa fiduudhaaf diinota garaagaraa wajjin mari'atu halkanii guyyaa. Eenyu wajjin akka mari'atan jarris hin beeku nus hin beekne. Ormaan mari'achaa maatii keessatti nagaa fiduun hin danda'amu. Namni nagaa barbaadu hanqinni illee yoo jiraate keessoo isaa keessatti mari'achuu rakkoo hiikkachuu kan qabu. Ani ormaan mari'achaa as deebi'ee manatti nagaa fiduu hin danda'u. Rakkoon inni guddaa kan ture namoonni nagaaf deeman sun mariin isaanii ormaa waliin ture. Ormi immoo tokkummaa nagaa keenya hin barbaadu waan ta'eef gorsa jallaa gorsa isa qabatanii badani. Ammas gorsitanii deeffachuu dandeessanii jennaan mootummaan qophaa'aadha. Oromiyaa keessatti wanti ta'aa jiru kun nu balleessa waan ta'eef hin barbaannu nuti. Maaf rakkattanii eega mari'attan rakkichi maa inni wayettanii uummata keenya miti. Namoonni siyaasa Oromoo oofan baay'een isaanii siyaasa adurree oofu. Adurreen ofii dhaltee osoo guddisuu qabdu ofii nyaatti. Oromoon dhalee guddisee namoota boriftaan bu'aa naa buuse eeggatu siyaasa Oromoo gaggeessine warra jedhan nyaachuu baranii nyaachuutti guddatanii ammas nyaachaa jiru. Waan haaraa mun seenaa. Haayilee Fidaa eenyuun nyaate? Oromoon nyaate? Haayilee Fidaa nama Oromoof qabsaa'u duwwaa osoo hin taane sammuu addaa qabaatee rakkoo biyya kanaa hiikuu danda'u isaa xiqqoo ba'uu jalqabe warri siyaasa Oromoo oofumaa itti jedhan Haayilee Fidaan killisiidhaan Oromoo miti jedhan. Mucaa arjoo dhalatee guddate maatiin isaa achi jiru Oromoo miti jedhan. Sannaa Ilikee eenyu tajjeese? Baarotumsaa eenyu tajjeese? Oromoon xiqqoo keessaa ba'ee mul'achuu jalqabnaan kan koomitee eegganuun aadaa godhate. Xiqqoo baanaan cabsuu akka adurree ilma ofii nyaachuu hanqinni jiraachuu ni malaama. Hanqina sana guuttatanii deemurra ilma ofii nyaachuu aadaa godhanne. Abbaan koo maal jedhanii biyya kana saba tokkoof amantaa tokkoof eenyu kenneedha. Oromootu kenne. Oromootu kenne abbaa koo. Oromootu waa hunda kan koomiteedha. Adwaa kan koomiti. Itoophiyaa kan koomiti. Oromootu kenne abbaa biyyummaasaa. Mee kan yeroo adwaa hadhiisnu hin turre waan ta'eef baay'een keessan waraana Itoophiyaaf Sumaalee gidduu adeemsifame. Baay'een keessan hin dhageenye hin beektanii Oromoo hin duune achi keessa. Isa kana isaan kaasaa jiru bara dargii waraan dargiin gochaa ba'e Oromoo hin duune lafee ijoollee keenya achi jiru ganaa jirra nuti. Kan duraa ammoo dhiisnu bara mootummaan Itoophiyaaf mootummaan Eertiraa waraananii anu hirmaadheera.
Oromoo meeqa taafeet achitti? Waraana dheengaddaa isa dheengaddaa kan meeqa tafe? Hin deemnaa hin duunaa injifannoo hin dhufaa injifannoon kan koo miti jennee abbaatti barbaaddan. Malee hirmaannaa keenya malee qonna duwwaa miti. Waraanni biyya kanaa waraanamees injifannoo argamees hin beeku. Garuu abbaa biraatti laannee nuti keenyaa miti jenna. Adwaan Gabayyoon kan du'e Adwaa irratti gaafa injifannoo sana du'e Gabayyoon kan waraana Itoophiyaa gaggeessu Gabayyoon. Gabayyoo Gurmuu namicha waraana gaggeessaa deemee aarsaa ta'ee injifannoo fide kan koo miti jennee abbaa biraatti barbaaddan. Ribaddaa jirtanis ergaan kun isin dhaga'u. Maqaa Oromootiin qabsaa Oromoo saamuu Oromoo ajjeesuu Oromoon akka misoomne misooma isa dhaabsisuun Oromoof qabsaa'uu ta'uu hin danda'u. Waa'ee misoomaa kaastaniittu eenyu dhaabe nu dhaabe? Namni Oromoo fi qabsaa'uuf Oromoof gaddu jiraannaan anaan wal dhibuu danda'a. Shimallisii wal dhibuu danda'a rakkoo hin qabu. Qonnaan bulaa Oromoo joorsuun ajjeesuun saamuun garuu walumaa galatti sagantaa kanaaf kan qopheeffadhe kana fakkaataa ulfaadhaa nagaan naaf ta'a. Sabiskiraayib sheer laayik gochuun dagatinaa nagaa ta'a.